Har'as namni dogongora ofii isaatii dogongoreef balleessaa ofii isaatii balleesseef Addamiin sababeeffachuu barbaada. Ilaa Waaqayyo Gooftaan Addamiif filannoo laate. Filannoo lama laate. Tokko waan achi keessa jiran, waan Eden keessa jiran mukkoota kaawwan irraa, biqiltuuwwan kaawwan irraa akka nyaachuu danda'u filannoo laatee freedom laateef Addamiif. Waaqayyo Gooftaan freedom laateef freedom takka jiraatu. Inni lammaffaan ammoo warning qaba. Yookiin of eeggannoo akka of eeggannoo gochuu qabu. Maalirraa mukettii san irraa mukettii waan hamaa fi waan gaarii akka adda baasan nama godhu san irraa akka inni nyaachuu hin qabne itti hime Waaqayyo Gooftaan Addamitti. Garuu Addami in dogongore, eeyyee dogongorera Addami. Muka Waaqayyo Gooftaan irraa in nyaatin jedhe irraa nyaatee eeyyee dogongoree jira Addami. Garuu waa tokko seenti immoo har'as Waaqayyo Gooftaan filannoo lama nuuf laateera akkuma Addami. Akka dubbii Waaqayyo Gooftaan jedhetti jiraachuu nagaa qaba, fayyaa qaba. Karaa Waaqayyo irraa ba'uu isa Waaqayyo Gooftaan nuun jedhe sana akka dubbii Waaqayyotti yoo jiraachuu baanne ammoo boriin keenya ammoo gaabbii ta'a jechuudha akkuma Addami. Gaabbuu ta'a. Akkuma Addam sana har'as Waaqayyo Gooftaan akkuma ilaale barri jijjiirameera, waggoonni jijjiiramanii jiru, saatiin jijjiiramee jira. Laal inni Waaqayyoon Addamitti dubbate sun, Waaqayyoon Addamii wajjin haasa'aa ture suni har'as si wajjin haasa'aa jira, sitti dubbatee jira. Isuma Waaqayyo Gooftaan hin jijjiiramne. Eeyyee namoonni jijjiiramanii jiru, baroonni jijjiiramanii jiranii, baroonni geeddarmanii jiranii, baroonni baay'een darbanii jiran. Garuu Waaqayyoon sanuma hin jijjiiramne jechuudha. Gooftaadhuma ta'ee jira, jabama ta'ee jira. Waaqayyoon Addamitti dubbate suni har'as nutti dubbataa jira jechuudha. So waan Addamiin blame goonuuf hin qabnu, waan Addamiin sababeeffannuuf hin qabnu jechuudha. Dogongora keenyaaf, balleessaa keenyaaf waan Addamiin sababeeffannuuf hin qabnu. Mee fakkeenya tokko seetti himaa. Gaaf tokko namicha tokkotu jedhani. Namichi kuni lafa qotaa jiraata jedhama. So waan akka qottoo kanaan lafa qotu ture. Waan akka qottoo kanaanii naannoo keenya zaabbafa jennaa qottoos hin jedhama. Qottoo kanaan lafa qota. Gaafa qottoo kanaan takka lafa rukutu wayyoo Addam jedhama. Lama rukuta. Wayyoo Addam. Wayyoo Addam. Wayyoo Addam jedhaa namichi kun fuuruu isaa yookiin ammoo dafqa isaa ofirra gadi dhangalaasaa lafa qota ture. Gaaf tokko abbaan qabeenyaa tokko karaasa irra darbaa utoo jiru namicha kana arga. Yeroo inni wayyoo Addam jedhaa lafa qotu namicha kana arga. Namichi kunis gara namicha kanatti si dhiyaatee akkas jedheen, namichoo yeroo lafa qottu maaliif wayyoo Addam jedhaa lafa qotta jedhee gaafateen. Namichis deebisee har'a an akkaatti dafquun kan koo, har'a an akkaatti dadhabuun kan koo, har'a an akkaatti humna kan koo fixachuun kan koo sababa Addamiiti. Utuu yeroo sana Addami Waaqayyoon dhagayeera ta'e har'a an akkaana hin ta'u. Utuu yeroo sana Addami Waaqayyoof abboomameera ta'e har'a an akkaatti hin dadhabu, har'a an akkaatti hin dafqu, har'a an akkaatti humna kan kootiin hin bulu jedhee abbaa qabeenyaa kanatti dubbate. Abbaan qabeenyaa kunis waa yaadee akkas jedhee, namichoo koottu na wajjin gara mana kan kootti galtaa jedheen. Abbaan qabeenyaa kunis namicha kana qabatee gara mana ofiitti ittiin galee. Sana booda abbaan qabeenyaa mana isaatti agarsiise. Waan mana kana keessa jiru manni isaa baay'ee gaariidha, manni isaa baay'ee guddaadha. Waan mana kana keessa jiru hunduma isaa fayyadami. Itti fayyadami, waan hunduma isaatti fayyadami. Garuu saanduqa kanatti ittiin bu'ini jedhee qulfii yookiin ammoo furtuu itti laatee biraa deeme. Furtuu waan hundumaa kan manichaas kan saanduqichaas itti laatee biraa deeme. Waan mana kana keessa jira hundumaa fayyadami, itti fayyadami. Asiis nyaadhu achis maal ta'e itti fayyadami. Garuu saanduqicha kanatti ittiin bu'ini ittiin jedhe. Abbaan qabeenyaa hin deeme. Namichi lafa qotaa ture kunis mana kana keessatti galee waan hundumaa fayyadamaa jiraachaa ture. Garuu wanti tokko gaafiiti ta'e. Innis maali dhabeettu? Waan hundumaa fayyadamnaan jedheera.
garuu saanduqicha kanatti hin bu'in maaliif naan jedhe gaafitti ta'e. Utuma jedhu bakka saanduqicha kana hin banee jechuudha. Gaafa saanduqicha kana banu simbira keessa ture simbirri baatee lixxee jechuudha. Abbaan qabeenyaas hin deebi'e. Deebi'ee gaafa saanduqicha ilaalu saanduqichi banaadha. Hin gaafateen ani waan mana kana keessa jira hunduma isaa fayyadamee garuu saanduqichatti hin bu'in siin jedhee maaliif saanduqicha tutte maaliif saanduqicha bantee ittiin jedhe. Namichi lafa qotaa jiraatus waan jedhu wallaale. Sana booda abbaan qabeenyaa akkas jedheen kana booddee wayyoo Addam hin jedhini wayyoo ana jechaa lafa qotii ittiin jedhe. So yeroo baay'ee nam tokko gaafa dadhabu yookiin immoo gaafa jireenyi itti ulfaate gaafa haalichi itti ulfaate yeroo baay'ee sammuun isaa isa dhaqabeettu gara Addamii deema jechuudha. Aadamtu kan nu godhe Aadamtu kanaan nu ga'ee jedhani. Garuu Waaqayyo gooftaan filannoo Addamiif laate nuufis laateera. Filannoo Addamiif laate siifis laateera. Isa gaarii ta'e filachuun sira jiraata jechuudha. Inni gaarii ta'e ammoo akka dubbii Waaqatti jiraachuudha. Karaa Waaqayyo gooftaan jedheerra adeemuudha. Isa Waaqayyo gooftaan hin tuqina jedheerra fagaachuudha. Isa Waaqayyo gooftaan itti fayyadamanidha ammoo itti fayyadamuudha. Akka dubbii Waaqatti jiraachuudha jechuudha. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoo gabaabduu kanarraa barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana immoo sheerii godhaatee namoota biraatiinis gayaa. Hamma matti kasii wajjin ture ani Firaa'ol Nabiiti.